Dukkana kessatti. Kana si Godhu. Lagi tanah ratu ala kan jawabnya apa? La la hambiya ko. Ah yes right gira. Baka wayya ummayyi diifaa jedhin alhamdulillah. Gaafi Deebi hawaasa naannoo jiraattu naannoo magaalaa Kaaroo kan jiraatan Gaafi Deebi hojii godhuu deema. Warreen Gaafi Maali ta'anillee hanga nu viidiyoon waliin turaadha. Warreen deebisaa beekanillee koomantii dubbatti godha nu deebisaadha. Xayyaarri tokko asirraa ka'ee Austraaliyaa deemuudhaaf sa'aata akka cinaa deema. Nama 700 fe'atee hoggaa achirraa as deemu nama 7 daqiiqaa 90 deema maali? Xayyaarri tokko yeroo biyya kanarraa ka'u mungkin Jarmal bu'ee Jarmal irraa Austraaliyaa deemuu famala. Ka achi yeroo as deemu qaxxaamuroo dhufa. Saniif yaale malle yaale. Waan qilleensi yeroo inni asirraa ka'usan nadaajiin isaa waan haylii nama baay'ee fudhateef jecha yeroo achirraa as deemu nama muraasa waa dhufee jecha ilmoon tokko harafaa biratti dhufeef kabala. Eenyu tura guddatti dhaga'ama? Isaan lachuutu itti dhaga'amaree. Yaale malle. Inni akkamitti dhufeef kabaluu danda'a inni? Mucaan tokko ilmoon tokko harafaa biratti dhufeef kabala inni. Eenyu tura guddatti dhaga'ama? Haadha. Yaale malle. Inni fin kaballe ta'a yookaan? Eenyuuf kabale? Akkamitti? Mucaan dhufeef kabale. Eenyu tura guddatti dhaga'ama? Inni fin kaballe reehaa namni tokko akkamittiif kabaluu danda'a? Eenyuuf kabale? Amma akka gaafitti jechuun haadha. Ummaa tantee yeroo duraatiif giraanti bool deemtan. Waa bitti akka beektu suuqa jechuudha. Ummaa osoo deemu jirtu ummaan si galaa baddee. Osoo barbaadu jiru akka tasaa jirutti mul'atu ummaan ta'e tun. Gochaa jiru gootuma dhugaa ishee ijaan agarsiisan. Godhees gartuu amantan. Negarsi gochaa dhagaa. Gochaa jiru gootu jira. Osoo kana hundarallee gochaa jira. Ummaan ta'e ni galaa baddee giraanti boolitti ni galaa baddee. Giraanti boolitti galaa baddee achi wal agar. Achi wal agartee. Barbaadee arkeetiin. Arkitee oggaa dura ishee agarsiisan maal gootaati? Ammoo. Diinaa badda gaarii baddee ni jira. Sandira gochaa jira malee. Kun hundi isa samboota irra. Ani ni ija. Wanni ilmi namaa hundi Dukkana keessa godhu maali? Wanni ilmi namaa hundi Dukkana keessa godhu hirriba. La. Ahoodis lagi tanah ratu ala kan jawabnya ko. Ilmi namaa hundi Dukkana keessa godhu maali? Wanni ilma Dukkana keessa godhu akkaniin beeku haatu qofa. Khabiraatti jira mas. La wallahi akka biraan beeku. Sagalee itti kaasii dhageetanii dhaga'u maali? Sagalee itti kaasii dhageetanii namni dhaga'u maali? Sagalee tantee kaasii dhageetanii dhaga'u maali? Jirtu bo. Jirtu egaa. Sagalee xiyyataan dhageetanii dhaga'u maali? Waan sirraa bahu kaasii dhageenya biraan dhaga'u. Kaasii dhageetanii dhaga'u ni jira. Dawwala. Ilmi namaa hundi Dukkana keessa godhu maali? Wanni ilmi namaa hundi Dukkana keessa godhu takkanii haatanii Dukkana keessa waan haatanii lama ni rafanii. Khabiraata malee yaale. Khabiraaga mungkin himuudhaaf asirratti. Yaale khabiraata. Sanillee bita malee khabiraata. Wanni ilmi namaa Dukkana keessa godhu wallahi hin beeku. Xayyaarri tokko asirraa ka'ee Austraaliyaa deemuudhaaf sa'aata akka cinaaf deeme nama 770 fe'atee hoggaa achirraa as deemu nama 7 daqiiqaa 90 deeme maaliif? Hoggaa asirraa achi deemu? Nama 770 fe'atee sa'aata akka cinaa deeme hoggaa as deemu nama 7 daqiiqaa 90 deeme maaliif? Waan dafee deemeef. Yaale. Xiqqoo yaale. Yoo amma asirraa achi akkasi fe'atee deebi'aa soo deemu yoo adas fe'ate waan dafee deemeef na fakkaata. Yaale khabiraata malee. Itti aanu si gaafadha. Sagalee tantee taatiin dhageenye tanarraa dhaga'u maali? Sagalee tantee taatiin dhageenye tanarraa dhaga'u. Egaa yeroon telefoonaa haasa'u. Asirri dhageessa kan gurra qabdaa dhageessa. Taa namaatiin dhagaa malee. Hankeellee dhageessa. Wanni ilmi namaa hundi Dukkana keessa godhu maali? Arabi. Itti aale malee. Itti aale. Qiyaamat. Yaale malee. Arabi bo Kofalchiisu. Itti yaale malee. Gaafi sirriitti itti yaale. Itti aale gaafi tar. Ilmoon tokko haadhaaf abbaa wajjin giraanti bool deema waa bituudhaaf akka nuti beeknu yookaan suuqa.
osoo deemu jiraniitti akka isaan maan isaa hin galaabatti barbaadu eegale akka isaan malee isi duratti mul'atti gochi dura godhu maal ogaa ishee agartan amma akkatti isiin afaan as dhufu jirti arkee jira jechuudha gizee arkee dhufsan onneen isaa lip jetti ijillee kana ja'a san dura gochaa jira ammas san dura hin jiru kamti hin jiru naan ji ammaan tana isiin achi dhufaa jirti hannu afaan achi deemaa jira takka waa duu wayii isaan duu dahee jira inni arkee dabi isaa dura arke inni arkee gizee dura arke san rifiin xiqqishoon takka arkee san gartee sammuu isaa keessa dhab jechuun dhufti lip ijeen godha ni dhuftee garuu inni arkee jira siin jedhani jira gochiin dura godhu maal ogaa inni ishee arke san ni amare san dura gochaa jira gocha inni dura godhu jira san dura jalbii malee biraa jirti gaafii siif qaba wanni ilmi namaa hundi dukkana keessa godhu maal dukkana keessa godhu ay sangaa qabsoo jaalalaat baa keessa waan kan godhu lalma jira sirrii kan dukkana keessa godhu kana hin jiru dukkana keessa hundi dukkana keessa godhu ni jira kan dukkana keessa godhu moo an kana ka dukkana keessa godhu kuni maal gaa qabruma keessa yoo dukkana keessa ta'e malee wanti biraa jiru kabiraatti jira kanuma asumarra dukkana keessa godhan kan yaale kan dukkana keessa godhamu waan natti maa keessa kan warri dukkana keessa ka godhamu an dukkana keessa ta godhamu gaa takka afaan beekaa tokko faatariin beeku ta'a qabsoo jaalalaati wanni ilmi namaa hundi dukkana keessa godhu maal jaarsaaf jaartii hojjira fu kabiraatti dukkana keessa moo ifaa keessa godhu lalma jira an jaarsaaf jaartii hojii bulu qofa yoonni biraan dukkana godhan hin jiru ree yaale garuu kabiraan jira dukkana keessa godhu moo yoo nama du'ee qabree keessa jiru xayyaarri tokko asirraa kee hawsaa deemuudhaaf sa'a takkaa cina deemanii nama 170 fe'atee hoggaa achirraa deemu nama 7 dhufu deeqaa 90 deemu maaliif hoggaa achoo deemu nama meeqaan deema nama 170 deeme sa'a takkaaf cinaan deeme hoggaa achirraa deemu nama 7 dhufu deeqaa 90 deemu maaliif loojika yaadime yaa exactly hoggaa achoo deemu nama 170 deeme sa'a takkaaf cinaan deeme hoggaa achirraa dhufu nama 7 dhufu deeqaa 90 deemu maaliif I don't know beeku wallahi wanni ilmi namaa hundi dukkana keessa godhu maal ati saatee na biraa taate hirribu mala guyyaa rafu ilmu jira ka ifaa keessa rafu ilmu jira namni ilmi namaa oguu ilmi gachees namaa hundi dukkana keessatti waan godhu jira ni manaa yaal gaafii nu dhufaatu dha jijjiiree sirraa jira xayyaarri tokko asirraa kee Austraaliyaa deemuudhaaf nama 170 fe'atee sa'a takkaa cinaa deeme hoggaa achirraas deebu nama 7 dhufu deeqaa 90 deemu maaliif naangal xayyaarri tokko asirraa kee Austraaliyaa deemuudhaaf nama 170 fe'atee deeme sa'a takkaaf cinaa deeme hoggaa achirraas deebu nama 7 dhufu deeqaa 90 deemu maaliif jechuun xayyaarri asii deeme gaa asin deebu gaa kabiroo as deebi'a deebi'ee eenyumaanuu aboo gaafiin teenu sagalee tantee taatee dhageetanii bara goomaan gisee kan sagalee tantee taatee dhageetanii bara goomaan fasii jee gisee dhabu fi ummaa tantee yeroo duraatiif giraandii wal deemtaa yookaan bakka maarkeeta waa bituudhaaf osuma waa bitu deemtuu jirtanii akka isaa si dura batti osuma barbaaddu akka isaa si dura mul'atti hoggaa dura gochaatti gootu maali ijumatii duratti argaa osuma barbaaddu gidduu akka isaa si dura mul'atti gochaatti dura gootu maali hoggaa dura ishee alhamdulillah yaa rabbi hayyan galatooma sandura waatti jira sandura waatti jira kan godhu qabdu akka tasaa barbaadutti jira barbaaddu jirta osuma barbaadu jirutti ijumatii duratti arga akka isaa gochi duraati gootu maali itti marameet man alhamdulillah yaa rabbi sandura gochaa dura gootu kee wanni ilmi namaa hundi dukkana keessa godhu maali dukkana keessa godhu sharri la namni wallaan abrat yaal itlee nana yaal maal jaan baala geeti la abrat hirriba la ayeto wanni irra naa deebi'e wanni ilmi namaa hundi dukkana keessa godhu maali dukkana keessatti yaal wana dhibaa akka wanni kun waa hedduu jira waan sanii sagalee tantee taatiin dhageetanii bira dhagoo maali sagalee tantee taatee dhageessan sagalee tantee taatiin dhageetanii bira dhagoo maali I think gizee raftu horristu harkattee sa'a takkaaf cinaa deema nama 127 fe'atee hoggaa Ameerikaa irraas deebu nama 7 dhufe deeqaa 90 deeme maaliif
Nangal. Xayyaarri tokko Itoophiyaa irraa ka'ee Ameerikaa deemuudhaaf nama 220 fe'atee sa'a takkaaf cinaa deema. Hoggaa achirraas deemu nama 7 dhufe daqiiqaa 90 deema maaliif? Gizee duraa 227 deema. Nama 227 fe'atee deema jechoo. Sa'a takkaaf cinaa deema. Sa'a takkaaf cinaa. Hoggaa as deemu nama 7 dhufe daqiiqaa 90 deema maaliif? Daqiiqaa 90. Sa'aan tokko maree akkuma tokko deema jechuudha. Ayee argatee jirta. Ashi haye waan namni hundi dukkana keessa godhu maal? Dukkana keessa? Dukkana keessa godhu maal? Waan hundi dukkana keessa godhu. Namni ayyaga. Dukkana keessa. Maali wal qunnamti caalati? Itti. Waan hundi dukkana keessatti godhu. Nangal. Waan ilmi namaa hundi dukkana keessa godhu maal? Dukkana keessatti. Hai. Grand bol deemtan. Waa bituudhaaf jechuun. Osoo deemu bitanii maantee hundi galaa baddee. Akka tasaa osoo barbaadu gitu akka tasaa si duratti mul'atti. Gocha itti rogoos maal gocha agarsiisan. Gochina wallahi godhuu fiigeetiin itti maramaa jechuudha. Sandura gochaa jira gocha dura gootu jira. Mumkin rifadhee itti deemuu dadhabuun danda'a garuu immoo ni mooyyaa. Sandura gochaa jira. Deemee kan deemeeti. Saata kaacina. Saata kaacina deema. Namni qafee. Nama dhibbaaf deemtu torba fe'atee saata kaacina deema. Hoggaa achirraas deemu nama 7 dhufee daqiiqaa 90 deema maaliif? Waan namni Giza soo deebu nama 7 dhufe. Nama 7 dhufe. Maaliif? Daqiiqaa 90 deema maaliif? Nama kaan geesseet nama kaan buuseeti kaasuu galu kaachoo deemu hedduu waan ta'eef irraas deemu waan baay'inni namaa waa xiqqoo. Sa'a deemuudhaaf nama 170 fe'atee deema saata kaacina. Hoggaa achirraas dhufu nama 7 dhufe daqiiqaa 90 deema maaliif? Daqiiqaa 90 waan namni xiqqaateef jecha. Yani akkuma isin jettee namni sun itti ulfaatee mungkin dhufee Yala. Gizee sirraa Austraaliyaa deemu. Austraaliyaa deemu nama 170 fe'atee deema saata kaacina. Hoggaa achirraas dhufu immoo daqiiqaa 90 deema nama 7 dhufe maaliif? Maaliif gochi deemu san oguu karaa Austraaliyaa deemu san mungkin imallitti dheeratee qilleensa hojii waliin baranne ammoo eeganii fi gizees deebu san qilleensa hojii wal baratee jiru jecha akkasina fakkaata akka mataa fayyatti. akkuma isin jette mungkin yaadamuu danda'ama. Ayyee gaaffii si tafaa si gaafadha. Sagalee tantee taati dhagayi tanami dhagoo maal? Waan takka taati yaaddee ati dubbattee waa'ee sila keetii kana misii haasa'u jechuudha akka nama si haamatu. Sagalee tantee taatiin dhagayi tanamni biraa dhagoo maal? Gaafuma akkam nu gaafata. Ani kanaa taati dandana si eegala. Diyaar. Wallahi lan. Gaafuma la turu gaafatte. Ati dhageenya tan namni si dhaqu. Hirriba keessa galgala gizee harrisa. Amma harkatee jirta. Ayyee gaafiree faa si gaafadha. Ilmoon tokko harabbaa biratti dhufeef kabala. Eenyutu irra guddatti dhaga'ama? Haadha. Yani haadha khaay. Yala. Haadha walla. Ilmootu isi kabalame. Arga. Naaf hin galle. Sagalee tantee taatiin dhagayi tanamni dhagoo maal? Qorsa. Gizee raftoo qorsoo. Ilmoon tokko harabbaa biratti dhufeef kabala. Eenyutu irra guddatti dhaga'ama? Ilmoon tokko harabbaa biratti dhufeef kabala. Eenyutu irra guddatti dhaga'ama? Isuma haadhaaf abbaatti dhaga'ama garuu waan inni ufiifuuf kabale. Eenyutu irra guddatti dhaga'ama? Haadha. Yala mulla. Isuma. Harkattee jirta. Ayyee gaaffii lammaffaa wanni ilmi namaa hundi dukkana keessa godhu maal? Ilmi namaa dukkana keessatti wanni inni godhu mungkin ni hatafaa dhagawaa. Habiraatti jira. Dukkana keessatti. Hin beeku. Xayyaarri tokko asirraa ka'ee Austraaliyaa deemuudhaaf saata akkaaf cinaa deema nama 170 fe'atee hoggaa achirraas deemu nama 7 dhufe daqiiqaa 90 deema maaliif? Akkuma sa'a dura deeme sanitti dhufa malee akka san hin ta'u. Yaali. Waan namni xiqqaa ta'eef. Yaali. Waan qullaa dhufuuf khalaas. Yeroo duraatiif Grand Mall yookaan bakka maarkeetii waa bituu deemtanii akka isaa si duraa baddi. Osuma barbaadu akka isaa si duratti mul'atti uumaan ta'e tun hoggaa dura gocha itti gootu maali?
akkuma tasaan fuuluma xiiduru targe kan duraan dhabee bu'aa deemu jiru. Khabar baatu gitu kana akkasa sidrooti mul'atti. Gaa dura gocha gootu maal? Bakka guyyaa ummaa yitii baadii alhamdulillah jetti mara. Gochi dura gootu jira. Amma fakkeenyaaf gammachuudhaan yooni walaalee alhamdulillah illee ka'ee dagadhu ta'e guyyaa ummaa yitii yaadame hin dagadhu bakka daddafee waan hin dura jiru. Tii ummaa tante yeroo duraatiif giraand bool deemtan waa bituudhaaf jechuudha. Osoo deemu gitan ummaan tante si galaabadde. Osoo barbaade gatee osoo barbaade gitu akka saasi duratti mul'atu ummaan teetun gocha dura gootu maal gocha ishee garsan. Adda baddanii olii dhuftamu. Gwaabis deemtanii si galaabadde garuu barbaade gatee akka saasi duratti mul'atti gocha dura gootu maal gocha ishee garsan. Fiidee tiree tiree. San dura gocha jiru gocha gootu jira. Ni yaamni. San dura jira wala yaal. Yaal. Nama battee olii dhufte maal gooti? Ilmoon tokko harafaa biratti dhufeef kabala. Eenyutu irra guddatti dhaga'ama? Ilmoon tokko harafaa biratti dhufeef kabala. Eenyutu irra guddatti dhaga'ama? Ifumaaf kabala? Haadha. Yaala malee. Isuma dhaga'ama ree ifumaaf. Harkatee jirta. Hooyee akkasa godhu maal? Wanni ilmi namaa hundinuu dukkana keessa godhu. Hirribu maree. La khabiraatu jira. Khabiraa jira yeroo maali? Wallahi Gaafi kanaa takkaan agarree. Naafaraa gaafummaa ta'u. Gaafi Israa'el jira. Hayee sagalee tantee taateen dhageenye namni biraa dhagoo maal? Sagaleen tiyatanii nan dhageenye namni biraa dhagoo. Gijee irra fujjuru yoon huurse san nama biraatti dhagaanii dhagoo. Hayee harkatti siif qaba. Wanni ilmi namaa hundi dukkana keessa godhu maal? Ilmi namaa hundi dukkana keessa godhu moo? No, yaal. dukkana keessatti wanni godhamu ni jira. Ni jira. No beeku. Hayee Gaafi Israa'el jira. Sagalee tantee taateen dhageenye namni biraa dhagoo maal? Sagalee ta'een dhageenye ta'een namni biraa dhagoo. Sagalee ta'een dhageenye ta'een namni biraa dhagoo. Yaal izzaatini. Kabbaanidha. Yaal. Rafuu gizee rafaan. Hayee. Kaga. Khalaan tiyaa khabiraatti jira malee. Gizee qorrisan sakaati. Ammaar. Wanni ilmi namaa hundi dukkana keessa godhu maal? Dukkana keessatti moo? Rabbi isaa gabbaru. Khabiraatti yaal. Hedduu dhagaa hedduu. Yaal egaa sana maali guddaani? Yaal. Sana dummaanjee. Saati adii biyya malee khabiraatti. Sanis dukkana wanni dukkana godhamu Rabbi gabbaru. Khabiraatti. Khaifaa keessatti gabbaru nama jira. Yaadni tokko asirraa fi asirraa deemudha. Namni baafurwaanii jedhu. Waggaa asirraa deemu nama torban beekaa sagantaa maaliif? Namni baatamaan deemu waggaa dhufuu nama torban beekaa sagantaa maaliif? Achi deemsan waan inni ani ittiin deemu san namni baatam. Waggaa deemu nama torban beekaa meeqa deemu? Saata kaca deemu achi. Waggaa saata ka deemu? Waggaan dhufuu beekaa sagantaa maaliif? Waggaa si deemuun kun. Halo. Nama terbang ni. Actually, सारा कंधे, सारा का देखना, सारा का चले, अच्छा सारा का चले, अनु दाई का सगलता, Nama terbang. Maali. वो निकल के, अच्छा का दे, वाले से सारा उधर दे, नन्हे, आज़ाद दे मुकुन, अनु आप क्या दे? Wanni ilmi namaa hundi dukkana keessa godhu. Ilmi namaa hundi dukkana keessa godhu. Hai guyyaa gurri jira waayee. Alaa tun hin jirtu. Yaal ni jira. Waan ilmi namaa hundi dukkana keessa godhu. Dukkana keessa godhu. Mungkin ya wal namcha ala wanji dukkana le miti guyyaa le gurri dandama. Maalifi kana waan wanni ni raf. Hundi khogoro ando numara fu dalkan. Saa gaafitiin si kan nu deema. Wanni ilmi namaa hundi dukkana keessa godhu gaafii gattuudhaaf wanni ilmi namaa hundi dukkana keessa godhu gariin haatuu jee haatuu guyyaa ka godhu jira gariin wal qunnamsa salaa kajee jira mee wal qunnamsa kan qoo jara muuxannoo qabuun gaafadhee dhufaa wayi. Akka dhagaabetti wal qunnamsa salaa guyyatti illee godhu danda'a wajjin jira ka gariin ifaa kasallee godhu danda'a kajee jira garuu deemsa isaa sirriidha. Uno kana deemsa isaa sirriidha. Wanni ilmi namaa hundi dukkana keessatti godhu kana ifaadha.
والله مشاري والله ايه ساعة ندم بيساو خلاص وردي يا وي مشاري قال ندم غافي نتانتو سيفي أمة تنتي يرو دراتيف جرانديمو ديمتاني وابتولاف akka samaan ta'u sigala badee botol soo barbaadu jirtu akka tasaa fuuldura keetti mul'atte gocha ati duru gootu maali jaa gocha ati duru gootu barbaadu isaa maaliif kana waan agartee jirtu jecha barbaadu isaa sanii boodatti alhamdulillah ta'ee dheetee itti maramuu taate yookaan ishii yaamuu taate rifachuu taate hundinuu boodarra alagaa bogooree kanaachi alagaa bogoota keettiyaan immoo ilmoon takka harabaa beetu dhufee kabale irra guddaa yuutu dhagaama jaa ilmoon takka dhufee kabale meeqaan maanu irra guddaa kan dhagaama anumatti ilmoo sanii dhagaama sana boodatti harabaa ta'uu mala dhukkuun dhukku beekamu haayee gaafii taatu sagalee tantee taati dhagaye kan namni irraa dhaga'u maali jaa sagalee tiyya taanii dhagaye kan namni irraa dhaga'u hoggaan irraa gusanii fakkeenyaaf jeetanii kaarrisanii gaafii taatu xayyaarri tokko asirraa ka'ee Awustiraaliyaa deemuudhaaf nama 170 fe'atee sa'aata kaabcinaa deemee waggaa achirraas deemu nama 7 deeqaa 90 deemu maaliif jaa fedhuu 400 hin deemaa fedhuu 500 as deebi'a deeqaa 90 sa'aata kaabcinaan waluma qixaa deemisa isaadhaa hasirriidha viidiyoo keenya kana laayik godhuun Dagatina yaada qabdan immoo viidiyoo keenya isin gammachiisti giramoo isin gammachiisti giruu beekuudhaaf yaada qabdan koomatti gubbatti xaa'uudhaan nu barreessaadha viidiyoo keenya sheeshee godhaadha maaliif jedhaa sheeshee nu goone diraamaan ta'uu jiru ta'ee viidiyoon ta'uu jiru kunis ta'ee bilaash lafatti yaabaa kanaaf bariya kiyyaa sheeshee nu godhaadha keessaafu warreen chaayina keenyaaf haayiree taatan subscribe godhuun Dagatinaadha isin jaalannaa isin kabajnaa wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh